Nagaan waaqayyo waaqa jiraata isiniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota meetii chaanal akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa fayyaa keessan taatanii egaa har'a qabadde kana isiniif dhiyaadhe egaa akkuma argaa jirtan kan egaa yaana isaa isiniif galadheeta yaada egaa kun biyya keenya keessatti gaafata akka kanatti miicamee taafama in beektu kaa irraanfachuu dandeessu si yaadachiisuufanii egaa biyya gamaggaa torre keessatti kan miiccu maashiniidha kan goggooftus maashiniidha bedaadhuma kana ulfaata jira uffata miiccuun tokko soosaa hotee malee asittis egaa maashiniidhaan miiccachuun illee egaa ni jiraata garuu harkaan miiccachuun xiqqoo ishii baay'eelleen ulfaatu goggoofachuu isaatu natti ulfaate jechuudha naani harkumaan miiccadhe garuu immoo badaa miti zanaafataa jedhetan isaan duratti laga buunee qarsaarratti bishaan yaa'uufaatti miiccinu sana isa faa yaadachaan ofaamasiisee miiccadhe jechuudha haa ta'u garuu ganna waan ta'eef dafee goggoguu didee jechuudha tuma aftuu batuma gashitu deebi'ee turen irra bu'aa isa kana kanatti xiqqooshi namatti hin tolu malee miiccuu saamaa miti bashannanaa miiccatu jechuudha kanaaf egaa otoo danda'amaa ta'ee maashinatti miiccatan jiraate baay'ee gaariidha jechuudha kanaaf egaa isin danda'amaa ta'ee maashinii isatti uffata miiccan isatti goggogsaanis fudhaa koottaa isiniin hin jedhu qarshii isaa qabadhaa koottaati asiitii bitadhaa maaliif waan hundumtuu asiyyuu jira yoo isin jalaati rakkina godhatellee warri irraa bittan sun egaa hanga waggaa 2 hanga waggaa 3 isiniif ripeer gochuu danda'u jechuudha achi immoo bittanii dhuftu yoo ta'e jechuudha qaraan isaa bichaan iyyuu kan ittiin bittasan isin caalaa jechuudha qaraan isaa yoo lammaffaa biyya sanatti hin deebi'u jedhanii galmeessisiisanii tokko mi'a erga sana kaargoo ergan malee akkasumatti kaargoo ergee fudhee galallee hojjettan bu'aa isaarraa wacii isaatu baasisaa caala waan ta'eef kanaaf uffata harkaan miiccuu hinafuu kana warra jettanii maashina isaa miti qarshii isaa fudhaa koottaati asiitii bitadhaa isiniin jechuun barbaada egaa kana fakkaata egaa kaargoolleen illee ergeera garuu maashina uffataan binnes hin ergines jechuudha akkamitti akkan kaargoo erges viidiyoo waan xiqqoo yaada waraabeetan ture garuu isiniif sheer godhee nan danda'a yeroo biraatti jechuudha warri galuudhaaf qophiirra jirtan jechuudha kana fakkaata lafa jirtan hundumaatti nagaa fayyaa keessan ta'a.